بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قبجمتوتا تقيف التوت الدرس مهمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا نكون درسي صدم إجابة أركان الصلاة، شروط صلاة يدرد بني شيء وانجلا. أركان الصلاة يعني أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. أكان لكان أركاني صلاة كدا فرجة أرجعين كدا لما جنا يدون أرشافيفا طمأنينة كل أدلكاي كدا سدجنا garuu kudha lama illee taati hedduun isaanii amma warri Hanaabilaa kudha lama lakkaawan. haa ta'u makka isheen lakkaawan irratti deemna. Arkaanni salaataa kudha afur jedhan. Arkaana dura shuruuxatu dura dubbatame. Shuruuxaa fi arkaanni maal addaan jiran? Arkaana jechuun waan san keessatti argamu jechuun maahiyaa jedhaniini waan san keessatti argamu. Rukniin salaata keessatti argama. Amma takbiiraan salaan isaan argama, salaata keessatti argama. Rukuunni, qaraatiin, dhaabanni salaata keessatti argama. Kun hundinuu waan salaataan wajjiin argamu salaata keessatti. Shuruun immootu shuruunni saglan dubbanne kaasiin dura tare suni yaadachiisuudhaaf islaamummaadha, aqliidha, waaddaan baafachuudha, hadasa ofirraa fuudhuudha. Hadasni jechuun kun waan namarraa bahu, waan nama tuquun argamu, waan immoo hafuurri namarraa bahuun argamu. Hadasni waan namarraa bahu kanarratti waan nama tuqullee rafuulleen hadasuma jedhama. Dubartii ajnabillee yoo tuqee wuduuni hin bada jenne. Foon nyaatee foon gaalaa yoo nyaate kanuma hadasa jechuun kana. Izaalan najaasa jechuun najisni beekamaadha. Waan najisa jedhame yoo nama tuqe ofirraa deemsa. Kanamaatu yoo namarraa bahe fincaan waan biraa waan isin beektan maraayyuu kana mara ofirraa deemsisanii waa hagamirraa deemsisu, waa sadii irraa deemsisan. Nafa ofirraa hin deemsisanii, wayaa ofirraa hin deemsisanii, bakka itti salaatanillee hin deemsisan. Bakka itti salaatanillee hin deemsisan jechuudha. Kun hundinuu xahaaraa ta'u jechuudha. Namni kee xahaaraa ta'u, wayaan itti salaatuun xahaaraa ta'u, bakki itti salaatullee xahaaraa ta'u jechuudha. Satrul cawraa, cawraa sattarachuudha. Cawraan dhiiraa iddoo handhuuraatii fi jilbaati. Garuu handhuuraa fi jilballee sattaruun gaariidha. Dubartiin immoo maruma nafa isiiti. Yoo addaa fuulaa fi ganaan hobaan qabu baasuun jechuudha. Yoo namni biraa namni mootu fira isiin tahin ka bira jiraatu taate maraa sanillee dhoysitee akkasitti salaatti jechuudha. Ogogguudhaan. Wadukhulul waqti, waqtiin seenuudha. Waqtiin salaata waqtii dura salaatuun hin jiru. Akkanumaan ga'uun oolu jedhanii itti deemuun hin jiru. Waqtiin salaataa seenee waqtiin isaa seenee zawaalli jechuun aduun gara bahaarraa gara dhiyaatti jallattee waqtiin salaataa seenee azaananii yookaan namichi waan ofii beekuun akka ofii beekutti qaraatti hin beekina, wannoon beekina, zawaaluma nama waa beeku ta'ee beekina. Akkumatti azaana yoo biyya azaanaa kun ammaree kama ganda jiru kun beekuu dhabuun isaallee walumaa keessatti azaananii kun hin dhagaa. Saniinuu beeka namni waan beekuun hin qabne alaamaa godhatee alaamaan beeka jechuudha. Wastiqbaalul qibla, qiblaatti fuula garagalu. Qiblaatti fuula garagalan malee salaanni hin taatu. Salaanni waajibaa hin taatu. Garuu qiblaan jumlamatti namarraa gizee lama hin kuufaa jedhan ulamaan.
gizee kam quba takka nama jihaada lolaa yoo jiraatan asrii ta'ina maqriba ta'ina yoo dhawaa salaataa jiraatan garuma dhawiinsa keetiif dhahiinsilleen afaaniin allahu akbar jechuulleen iyyuulleen nama waamulleen irraa godhi gara nagati godhi utuma salaata keessa jirtu kunin taa jechuu qibla deebiste deebi'u baatte akka salaanni jabaatu jihaada hoyti akkasi jirtu keessallee akkasumatti salaata jechuu salaata qiblaan gaafsan namarraa kufti jechuu yoo sunnaa salaatan karaa deemaa imala deemaa yoo sunnaa salaataniitiin hin jedhan namarraa kufti gaafsanillee garuma haajaa keessi garuma konkolaataan keessi deemu garuma gaangeen keessi deemu fardi keessi hin deemu gara sumatti fuula deebitee sunnaa salaataa deemte jechuu akkasi gaafa lamaan kana hin kufayyan ammallee gaafni inni kufu namichi dhibamaa yoo ta'e ofii qiblaatti deebi'uu hin dandeenye namni immoo isa bira jiru ka qiblaatti isa deebisu yoo hin jiraatin irraa kufa jechuu akkuma xahaaraan namichi yoo xahaaraa godhachuu hin danda'in amma namichi bishaan hin qabu biyyeen arganne maal ta'a salaata akkasuma salaata deebisuullee isarra hin jiru salaateetumaan ofirraa geessaree maali waan gizee waan dirqamni shari'aan isarratti goote godhe namichi fakkeenyaaf bakka najaasaatti hidhamellee najaasaa kanarraa bakka biraatti bahuu hin danda'u akkasuma salaata deebisuullee hin qabu akkasumatti kalaas sanuma gayaaf jechuudha wanniyya niyyaalleen waan maraare niyyaa maleen taatu waa sagalan kana jechuu shoroonni salaata waa sagalan kana jenna wanni inni waa sagalan kana dura durseefoo maalii jenna wanni shayni yookaan kitaabama hundinuu dura dubbata shuruuxa salaataa dura dubbatan maaliif dura dubbatan waa qopheeffatan malee waan guddootti achiin seenan jechuu waa qopheeffataniitiin eegasii waan sanitti achi seenan jechuu kanaafi jechuu amma arkaanni salaataa sharxii fi rukniin homaan addaan jirti sharxiin jechuun wanni shuruuxaa kun khaarijaa salaataati salaata dura qophaawaniit eegasii salaatatti isiin seenan waan isiin hin jiraatin salaan illee fayyaan ta'u yoo dadhabee isiin ture akka reefu jenne san irraan bu'in malee gaafsan fayyama taati namicha amma gara qiblaa wallaalee gara itti deebi'u yoo wallaalee haga iree ijtihaada godhee ofirraa salaate qiblaan sun irraa kufa utoo gara bahatti illee salaate gara faallatti illee salaate irraa kufa jechuu rukniin hin hafu takbiiraan ihiraamaa hin haftu qiyaamni hin hafu rukuun hin hafu jara kana keessaa tokko yoo dhiise yoo jara fiise malee salaanni fayyaan taatu jechuu rukunoon abba kudha afran kana keessa waan jara kana yoo jarri kun hin jiraatin fayyaan taatu yoo jara kana hin fidin salaanni fayyaan taatu jechuu ruknii kana keessa ruknii jechuun waan irra guddaati utubaa guddaa ka waa irratti dhaabatan wanni marti isarratti dhaabatti jechuu ruknii waan amma dubbatamu kanarratti salaanni dhaabatti utubaawwan guddaan waa mana qabu yoo hin jiraatin manni hin diigamaa miti akkasi amma yoo jarri kun hin jiraatin salaanni hin jiru jechuu sanirraa ka duraa alqiyaamu ma'a alqudraa tokkoffaan dhaabachuu namichi dandeettii wajjiidhaan dandeettii dhaabataa yoo qabaate namichi dandeettii dhaabataa yoo qabaate dhaabatee salaatatti seenu silaa salaata dura dhaabni kun salaata dura yumaa isin jammare jennaaniin isiitu waan jajjaba waan salaatatti hin seenan jechuu namni dhaabachuu danda'u dhaabatee salaata itti seenuu qaba taa'ee salaatuu mi namni salaata dhaabatee salaatuu danda'u gattaa'ee yoo salaatee oo salaan isa fayyan taatu jechuudha rabbiin maal jedha haafizuu ala salawaati tiifama salawaata rabbiin isinirra kaayetti tiifama tiisaa isii salaata san tiisaa waytii isiitti salaata shuruuxaa fi arkaan isii guutaa salaata wassalaati alwusxaa salaata asriillee irratti jabaadha gizee namni shaagaluu fi asriin kun qonnallee yoo ta'e itti sanoo haamaallee yoo ta'e itti sanoo nama karaa deemullee yoo ta'e awwala hara baafatee ka'aa itti san hawaan isaa bareeda isaa deemsi kun hundinuu waan shaqlaan gizee san jiruu fi
waan namni gizee san wahirraa wannoo tittimuufi salaata asrii kana jajjabeesse waquumuu lillaahi rabbiif dhaabadhaa jedheen mootu qaanitiin muxiiciina aw saakitiina maraanu fassarame rabbii dhaabadhaa jedheen mootu dhaabadhaa jedhe kunooma bakkitti dhaabadhaa jedhe hadiisa immoo musii salaatahu hadiisa beekamaa sahihaini keessatti illee maal jedhe idaa qumta ila salaa فكبر جي. إذا قمت إلى الصلاة إذا أردت القيام إلى الصلاة يوغر صلاة دابتشو فيتي صلاة يو فيتي أولا دابتو يجو كنافو دابتا جمبرا دابتني سلاجة سلابرين دابتا ملي صلاة تنسين واني أكس جداني مالي جنانين دابتشو صلاة تنسين وداب صلاة فردي كيسا دابتشو ركني يجو كلمته الفاتحة قراءة الفاتحة سو كانت تنتري وان علماني ملاحظة علماني لالشا بالأو يوكان علماني وكتان رادو بتاني را أما رسولي قافا حديث إمران بن حسين كيستي ربي سمرا نقا باصورة قبني دابتن دندو جناني دابتو صلاتي جين رسول صلي قائما جري فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب أكنه يا رسول فاتقوا الله ما استطعتم شون أكسي أما نمني قرين واني انجلوف واني دين تلمو قبو namni gariin deemaa dhufee masjida ol seena masjida ol seenee yoo nama waliin haasa'u argate haasa'ee yookaan kursii fudhatee as deebi'ee kursii bakka silaa isaan malu bakka silaa kursii hin taa'anii salaatan saffii ofii qabatee kursii kaayatee irra taa'ee Allahu akbar jedha wanni kun dogoggora jedhan ulamaani maali namichi kun dhaabatee deemaa dhufe dhaabatee kursii fudhate odoo nama haajaa biraa namni fira isaa yookaan jaalalleen isaa bira dhaabatee tuwaasaa oola wanni isa rakkisedhee waqti salaataa gajjechuuf ol jechuu ta'a garuu aqalli shay'iidha wacha wannoo dhaabatee takbiiraa jechuun waan danda'een dhaabachuun qiyaamni waajiba suni akkuma amma dubbadhe garuu sunnaa keessatti illee dhaabatee Allahu akbar jedhee yoo gattaa'e maal qabaa jedhanuma bakka sana irratti dammaqsuu barbaachisaa namichi sunnaa masjida seenu sunnaa salaatu eeda fardii yoo lakki taa'ee salaata ka jedhu taate dhaabatee dhufe as dhaabatee as kursii yoo dhaabatee fudhatee lafa kaayate aqalli shay'iidha saalfateetumaan dhaabatee Allahu akbar jedhee egasii haa taa'uu jedhanuma wanni kuni waan barbaachisurraa jedhan rukniin lammataa ta duraa qiyaama jenne rukniin salaataa lammataa takbiiratul ihraam takbiiraa waan takbiiraa ihraamaa jedhaniin takbiiraa ihraamaa jechuun takbiiraa waan duraan halaala namarratti ta'e yoo isii jedhan namarratti haraama ta'u jechuudha dubbachuun waa qara'uun waa nyaachuun waa dhuguun halaala dur yoo isiitan Allahu akbar jette wanni jiru hundi waan salaataa malee wanni bira waan salaataa fi salaatatti rarra'u malee wanni biraa sirratti haraama jechuudha kanaafu tahriimuhaa attakbiiru jedhan ونمرت هرمسون تكبيران أفجأن الله أكبر يوجد نبيك ون دوران إسا حلالة يقول رورغا إسرت تاي هكا ثلاثة كان جيس جيرو وتحليلها هي كان إسينا التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وجل بقى دوري تديبي أنا ميك هكا الله أكبر إذا في هكا
السلام عليكم إدوكنا نمتي ون الدر إرت هلالة زيوندي إراد أورغمي جتشو تكبير إحرام تكبير إحرام جتشوني قل في صلاتي قل في صلاة قل في ملي ويبنتني الله أكبر ملي صلاة التنسينة الله أكبر كن مو أن قد الله أكبر ربي قدتي نقا قدني كيساتي كوان مرة أومي كوان مرة هلا نيوفتي كوان مرة هن أورفتي قدني كيساتي يجو الله أكبر تنملي هنتو كبيرة ودو الله الجليل جلل هنتو ودو الله أجل جلل هنتو ودو الله أعظم جلل ما ننسلا ولمت كلاوة هنتو مالي لفظي وارد يجو لفظي وارد رفيتنين جده إذا كان وان كان تيب غاف حديث رافع بن خديجة إن أسيء صلاته جتشو بكمان إذا قمت إلى الصلاة فكبر جين الله أكبر ملي فعظم جن فجلل جن الله أكبر إلى الله أكبر سنة إسي لجد الله أكبر جن الله الجليل الأكبر جتشو لين هنتو كنسي كان الرت أبتشو كنسي جدو كان الرت أبتني سيجونا أبت جن كدرا كتان مو الله أكبر جتشو ين تكبيرة الإحرام جا كلام يو كان لمان جيسو إدو كان دعاء افتتاح لين كرا نوهين كرا نو أما وان فردي بيتشا دبن وان فردي بيتشا نوهين دعاء افتتاح غيره واربو فتح تيجر أسن ساتي إيقاسي قراءة الفاتحة أعظم سورة قرآن أعظم سورة قرآن الفاتحة أعظم سورة في القرآن كمعنى قرآن ولتك أبت جلاني علماء دبدا فاتحة كان قويات وكوتش نمني مسلمة هي مرة كود تربة نانس مرة كود تربة قراء نمني مرة كود تربة نمني وقا تربة تما نمني وقا سديتما نمني وقا تربتي وقا نيأتشيسي كود أنيتو ثلاثة جمري مرة حكم قراء مليون ميكا قراء بلال حاجة سين جبدو حاجة فاتحان تنجبدو لا بنا قرآنا كان إشيتنا قرأولا فاتحان تن ربين فاتحاتنان صلاة جلين أكملت يناني حديث القدسي صحيحين كيستك أصبت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين حديث أبي هريرة كيست رسول صلى الله عليه وسلم مال جلا حديث القدسي لأني ثلاثة إدوك يا في الدو قبرتك يتك أودي لما تجد قبرتك يا في مو وان إني نكرته أن إساء وات نجد ما سأل يجون قبرتك يا وان إني نكرته إساء جيرا يجون إساء وات وان إني جل إساء قوت يجون يو قبرتي جدو صلاة واتفاتها قروا يوني الحمد لله رب العالمين جدو ربي مال جدا حمدني عبدي نعرفته إلى قبرتي كي يوم الرحمن الرحيم جرمو أثنى علي عبدي قبرتي كي يموتو نقول قل لسه نعرفته جدا نعرفته جدا ولو بيرقا ولا حمدني عبدي حمدي شكري نتقوله أثنى علي عبدي نرت فارس نفارس وإذا قال مالك يوم الدين يوجنو مجدني عبدي نقدس وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وجنو كن الدوك يا في كيساتي كدرا سكبر جتو نقول قل كرم ماذا مو ستكر كارفت جدي كقبل جكياتي كن الدوك يا في كيساتي هدنا الصراط المستقيم هذا آخراتي كوني وان قبرتاتي هذا لعبدي ولعبدي ما سأله ورجقية كم كيساتي أني موان إني نكرت إساء أواد
أما الليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جل دي صعوبات بن الصامت قصيني كيستي نمني فاتحة هنقرأين صلاة نساء فيان تافني كان كيسا علماني نم لما باسن لمان كم جناني نما ركوعة ركبته كان جلاهم بهاجر النص حديثة تباسا نمني مو فاتحة ركوع مركبته قيام ركبته أوسو إني ونون جدين نمچ جلاغة دي إمام نيو جلاغة دي سنلين إراكو فاجران كراتين فاتحة غافا كدا لمان ملي وفاتحة كم بين تاتي ملي بكساني ذكري قرأ بكساني ذكري أكساني قرأ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر جدي أكسيتي سنقرأ حفون انجرو جتشو فاتحة قرأون إسا حفون را انجرو جتشو فاتحة آبتا تكبيرة إرامة فاتحة أفرفانو الركوع قدبو قد ترومتي قدبو إدوتي قد جتشو قد قنبوباني قد جتشو يا أيها الذين آمنوا اركعوا جل ربي ركوع قرأ قد قنبوبا واسجدوا كم بريبوا قدبوا قبرا مو ربي كيسن رسول الإمام جل واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين جلا قالوا ركوع كنسين تلوفه ركوع ملائكة ربي را ورما ركوع بيتشان سكبروا تجرا جلا حديث صحيح كيسد ورما سجود بيتشان سكبروا تجرا سبحان الله العظيم نمو مرا ولتنو قبه كينا نمو مسكينة إن بيكا كينا ولنو قبه مرا ركوع قد جتو أكنت دوجة إسا قد كتسي أكا وصو بشان قبا كانت نكاني رامبوني يوكا قدا وهي إسا قد جري إركايني ودو رامبونتي أكاسيتي متالي لفتي قد برسو ميتي قنيلي والكاسو ميتي أكاسي والكتسي ركوع قد جتو ايغسي ركوع يقول همو شنفان مال على اعتدال بعد الركوع ركوع الرا ol deebi'u kanallee ol deebi'ee akkanuma akka mataa ol qabatee gadi lafatti taruu miti. Gatiin gariin namaa matamatti ol qabee achi gadi akka waan waa duubaa gadi asii dhiibaniitti gattara. Xiqqoo mataa jallaan ol jedha bar duudaan ol jedhu mataa kan akkana ol qabee eegasi gireb jedhee gadi tara. Irra butaa miiree sanaan hin ta'u sun ol qajeelee akka yoo dura dhaabatutti deebi'a jechuudha. Ol qajeelee duyda ofii ol qajeelchee namichiin duyda ofii ol qajeelchitee dhaabatte akka gaafa itti dura osoo ruku'an godhin duratti ol deebi'ee akkasi jedhe. Namichi xiqqoo matama ol qabatee gadi kekee jedhu osoo itidaalaa miti itidaalli hin goone jechuudha. Itidaaluma jechuun akka gaafa duraa sanitti deebi'u jechuutu keessa jira. أن يعتدل قائما أن يقوم قياما اعتدال كان كذا تماري لفين هندي بكيو درا جرتوتي ديبؤوتو جتشو اللي كيس جرا حديث موسى صلاة هو كيست لما جنين ثم ارفع حتى تعتدل قائما حاجة أولك أجلتين أبو تتجر أولك أجلته akka yoo duraa irraa gadi buute sanitti haga dhaabbatutti jiru. Namni garii nama xiqqoo mataa ol qabee asii gadi konkolaata. Suni nama salaata ofii hatu. Nama salaata ofii ofumaa of jalaa hatu ofirraa ka hir'isu jechuudha. Balaan isaa isumatti deebi'a. Maali salaata santu eegas hin qeebalamne gaa. كجهبه السجود على الأعضاء السبعة يا الله يا الله يا الله كم بالريبو يكون سجود قدودا هم نتربان الرت هم نتربان الدافي فنيان توكو أركلاماني سدي جلبلاماني شني ميل قبين ميل لماني torba jechu walitti torban kana
wayta sujuuda godhu rasuulli maal jedha umirtu an asjuda alaa sab'ati acdumin lafee torbarratti sujuuda godhuutti eemaramee jedha lafee sun waytahimu maal jedha alal jabhati maal anfi jedha itti ishaaraa godhe funyaanii wajjin jedha walyadayn rukbatayn wa atraafi ilqadameyni namni garii nama luka tana ol dhaaba luka duubaa tana qubbeen kana lafaanin tokko ol dhaabaayi yookaa takka ol dhaaba yookaa taan gara yookaa waliin hoqqata cittoo kan cittoo wayii isa nyaatti waliin hoqqata yookaa lafarraa yuun kaasu takka achitti dhiiseetiniin aga itti deebi'u achumaan lafa ciifti kun hundinuu karaa miti jechuudha salaata hin jedhamu kun salaata haqiiqaa salaataa hin jedhamu namni akkanatti salaatu haqiiqaa salaataatii miti kuni haqiiqaa salaataatii miti darsii keegaa ammaa asumatti dhaaba inshaa allahu deebine bakkumatti dhaabnerraa isti deebi'a wasala allahu wasalama alaa sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh